Shamarran caaltu dubartii caaltu yeroo ammaa kana dubartiin biyya Arabaati. Dubartiin biyya Arabaa waa meeqa keessa dabarfattee jirti. Cinqii baay'ee keessa mudannoo biyya Arabaa kutaadhaan filachuu osoo hin taane shamarran biyya Arabaa otoo argadde wajjiniin bultii dhaabbadde baay'ee natti tola. Yaraqee umuraa sana yookaan hajjii sana godhee jedhee akka reef dhalateetti wama tokko hin qabne nama qulqulluu ta'etti deebi'a irraa dhiqama jechuudha. Hirkoo hin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Nagaa fi yaraan waaqayyo isiniif baay'ee akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa xinnaa fi guddaan beeka wallaalaan hundumti keessan nagaadhaanis nagaadha akkasumas hordoftoonni amantaa biraa ashamaa harka fuunee isiniin jedheera. Guyyaa irraa kan ammoo abbaa konoguleeshinii yookiis immoo nama wayii isiniif fidee dhufeera jechuudha. Akkasin narraa bitattanii abdii guutuu isiniif qaba. Eenyu namoonni jettan namni hin beekne hin jirtanii yookaanuu nuyi miti warri biraa ni beeka jechuudha. Nama iddoo hundumatti argamus akkasumas immoo namoota nama gargaaruu fi nama kamiyyuu hin hafne akka ta'e hundumti keessan hin beektu osoo ani hin dubbatiin dursayyuu eenyu dhaawwattan immoo namichumtiyyuu nagaa isin gaafatee eenyu akka ta'e isinitti moo'e. Hayyee galatoomii ulfaadhu Saaroon Tuubii mana keetti keessummaa gootee nu affeerte qalmaan nu qopheessitee jirta. Mee namumti na bitatu jira natti hin fakkaatu gara mana keetiitti. Galatoomi siin jedha ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota Saaroon Tuub jalatti argamtan akkam jirtan nageenyi keessan maal fakkaata baga jiraattanii baga yoo nageessanii an Maashar Tuubiidha. Guyyaadhaa keessummaadhaaf wal geenyee jirra. Dhimmoota garaagaraa kaafnee waliin mari'annaa. Laayik sheer gochuudhaan hin fagaatina. Gaaffii ajaa'ibaatu jira natti fakkaata. Waan isin qabatte garuu hin agarre. Inuma ilaalla. Garuu waan dhufu walumaan ilaalla. Hin adeemina. Sheerii gochuudhaan immoo bira dhaabbadhaa jajjabeessaa. Jabduu keessan jajjabeessaa bira dhaabbadhaa jechuu barbaada. Tole atillee waamicha koo kabajjee asitti mana keetti argamuu fedhaa fi guddaa galatoomii asumarraan siin jechuun barbaada. Si galateeffachuullee nan barbaada. Asumarraan dhaamsa isaas eenyu akka ta'es bartanii jirtu gara gaaffii yookiis immoo gara qophii keenyaatti darbinaa keessummaan keenya har'aa Maasharii Tuubiidha. Namoonni hin beekne hin jirtanii akkasumas immoo diskiripshinii fi koomentii jalqaba irratti ni argattu. Mana sadaqaa mana keessallee dhufa isinillee ni gargaara. Isin jechuun barbaada. Gara gaaffii jalqabaa deebisuu yookiis immoo gara qophiitti yoo dabarre reedii taatee jirta natti fakkaata. Eshi. Jireenya dhala namaa keessatti wanti baay'ee barbaachisaan walitti dhufeenya namaa fi nama gidduutti maali jettee yaadda? Jireenya ilma namaa keessatti wanti nama barbaachisu wanti namaaf nama gidduu kan barbaachisu nageenya jechuudha. Nageenya nagummaadha. Nagummaa yoo jiraatee jedhe nagaa wal gaafata. Namni kun iyyuu yeroo jalqaba walitti dhufu jalqaba kan inni wal gaafatu nagaa jirtu nagaan isinii haa ta'u nagaan mana kanaaf haa ta'u nagaan isiniif illee haa ta'u jedha waan ta'eef ilma namaaf nama gidduu yeroo walitti dhufanii jedhan kan inni barbaadu kan inni argamu gidduu nama sanaatti nageenya jechuudha. Nageenya raabsuudha jechuudha. Kanaafuu nageenyi yoo jiraatee jedhe jiraachuun danda'ama. Yoo nageenyi jiraatee jedhe daldalachuun danda'ama. Jiraachuun danda'ama. Qotee bulaan illee qotee horsiifatee waa hundi yoo jiraate. Amma bakka nageenyi hin jiraannetti qotachuu illee dadhabee dhaqee bitattee ol galuu illee dadhabee lubbuun illee gatii dhabdee kan kana godhee jedhe maali nageenyi waan dhabame bu'uurri isaa nageenyi waan dhabamee jedheef utuu nageenyi jiraate utuu nagummaan bakka hunda kan jiru ta'ee jedhe namni akkasitti hin rakkatu. Gara Oromiyaa keessaa bakkoota garaagaraatti gaaga'iinsa guddaa kan fidee jedhee sababa nageenyi dhabamuuti malee waan biraa Oromiyaa wanti isiin dhabdee hin jirtu. Wama hundaan iyyuu sababa qaala'iinsa jireenyaa kanaaf illee kan sababa ta'ee jedhee sababa lolaan nageenyi waan dhabamee jedheef waliigaltee waan dhabamee jedheef akkasitti uummanni keenya qaala'iinsaa fi akkasumallee lolaan bakka adda addaatiin lubbuun ilmaan namaallee akkasitti akka baala mukarraa gad harca'utti lubbuun ilma namaallee akkasitti harca'aa jira jechuudha. Kanaafuu gidduu namaatiif namaa gidduu kan jiraatu jalqaba nageenya jechuu barbaade. Tolee guddaa galatoomee walitti dhufee nama gidduutti akkuma ati jette inni jalqabaan hangafa ta'e nageenyadha. Nageenyi yoo jiraate anaaf si giddullee
barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gidduutti illee akkasumas hawaasa ta'e biyyattiif illee nageenyatu barbaachisa jechuudha. Nagaan jira taanimmoo wanti hundumtuu jira jechuudha. Garuu nagaan hin jiru ta'e waanumti jirullee akka hin jirreetti yookiin barbaadaa yookiin immoo sirumatti dhabamuu danda'a jechuudha. Qophii keenya irratti gaaffii biyya keenya irratti akkasumas immoo ijoo wanta ta'eedhaan kan nuuf deebiste giddu gidduutti immoo gaaffiiwwan nama kofalchiisan akkasumas immoo nama bohaarsan akkasuma mudannoon illee ni jira. Gaaffii lammaffaani bishaan si fe'ee beektaa akkasumas immoo yommuu bishaan si fe'ee namootni yeroo bishaan dhuganis ta'e wantoota garaagaraatti ni fe'amu. Bishaan si fe'ee beektaa mallattoo yeroo sana agarsiisu yookiis immoo sirratti mul'ate yookiis agarsiifte nuuf himuu dandeessaa jedha. Bishaan yeroo baay'ee na fe'a. Yeroo na fe'ee jiru irratti jechuun akka waan du'aa jiru baay'ee rifadha. Hafuurri kan qollattee gadi nutti waan ta'eef. Achuma waan lubbuun na keessaa baay'eetu natti fakkaata. Ina godhee jechuun hafuurri dhaqee nan dhufu baay'ee rifadha dhugaa yeroo na fe'ee jedhee. Bishaan yeroon duraan daakuu baay'ee hin beeku. Mudannoo kana irratti illee mudannoon qaba. Bishaan naannoo keenya bishaan guddaan hin jiru. Bishaan xiqqaan daaka. Biyya Yamanii keessatti egaa baara jeenee jennee Yamanoonni akka jiranuun ni daakan bishaan bokkaan roobennaan bishaan guddaa nama liqimsu wayiitu jira. Keessa bu'anii daakan gadi fagaatanii kan gadi fagoo kana baay'ee hin beeku. Garuu sandaariidha daaku. Giddiin nama lama taatee na qabdeedhuma keessa na buufte. Keessuma keessa na galchite bakkuma ijoo isaa sana keessa jarri bifa akkuma jinnootaa wayiitti daakte baay'ee beekte waan ta'eef. An baay'ee isaa hin beeku yeroo sana reefu waan baraa jira. Bishaan yeroo sadii ol darbate eega yeroo sadii ol darbatee jedhee eeganne ani yeroo meeqa ol harka kan ol darbadde hin deebi'u. Garuu inni hin daakaa irratti garuu itti meerammoo nan hubanne waan ta'eef. Eega bishaan yeroo sadii ol darbatee garuu hin beeku jetteedhuma keessaa na baafte. Akkasitti bishaan na nyaachiftee ooltee yeroo baay'ee bishaan na fe'a jechuu barbaadeeti. Hiqqu nama godha jechuudha mallattoo nama godhu. Hafuurri nama yoo kutte jechuudha. Yeroo sanatti ati waan duuduu ta'e yookiis immoo duuduu ga'e fakkaatti rifattaa jechuudha. Deebitee jiraa kee agarra. Egaa dhugaadha bishaan yeroo nama fe'u keessatti waan qabannaalee nama wallaalchisaa yerootti fuula nama dhoksu jira warra yookiis immoo nama yeroo fe'u keessatti jechuudha. Mudannoon sun illee jira. Waan lubbuun nama keessaa bahuuf deemtu namatti fakkaata waan ta'eef waan nama godhu hin beeku jechuudha. Garuu hafuurri ol citte taanaan hafuurri kun waa hunda ni danda'a. Garuu hafuurri dhaabbate taanaan hafuura qilleensa kana dhabde taanaan bishaan turuu dandeessa. Garuu hafuura kana dhabde taanaan daqiiqaa lama sadii booda waan si keessaa yaa'u natti fakkaata jechuudha. Sirra ture naan fe'umsi kun sirra ture taanaan uma si keessaa bahee fakkaata. Kanaafuu nama rifachiisa. Tole. Asumarraallee barnoonni illee ni jira. Gara gaaffii itti aanutti illee ni darbina akkasumas immoo hordoftoonni keenya like, subscribe, share gochuu hin dagatina kan har'a keessummaa isiniif ta'e Maashar Tuubiidha jechuudha. Namoonni hin beekne hin jirtanii keessummaa kanallee jechuudha. Mana isaallee deemuu hin dagatinaan asumarraan dhaamsa kooti. Gaaffiin itti aanu jechuudha. Egaa akkuma beekamu qophii Ramadaana irrattidha kanatti turte akkasumas immoo soomaadha kanatti turte qophiiwwan garaagaraa dhiyeessuun kan chaanala irratti argamaas turte. Ramadaana fakkeenyaa fi namoonni hedduun hin beekani. Fakkeenyaaf akka kootti ani hin beeku. Na biratti illee kabajamees hin beeku jechuudha akka kootti jechuudha. Waa'ee sanarraallee akka nuuf ibsutu akkasumas gaaffii ani illee qaba jechuudha. Gaaffiin ani qabu maal sitti fakkaate? Umaraa yookiis immoo deemtee turte atillee jechuudha. Namoonni hedduun akkasumallee hayyuun keenya kabajamaan jaallatamaan Jawaarillee Hamzaallee deemaniitu kan turan jechuudha. Akkuma suuraa argineerra jechuudha. Qaamaan arguu baannus. Sababa maaliif namni umaraa deema? Atis deemteetta sun immoo waggaatiin kan inni dhufudha jechuudha. Isee sana gidduu nuuf ibsuu dandeessa akkasumallee namoota hin beekneef anillee baruu nan barbaada. Akkasuma namootumti amantaa musliimaa ta'anii kanneen hin beekne kanneen dhaqineef illee dhaamsallee kan qabdu. Hedduu galatoome bifa gaaffii bareedaa ani yaadni gaafatteeyyu. Ramadaana jechuun waggaatti kan argamudha. Kan sawaabni isa keessa jiru yookaan wanta hojjettu akka yeroo nuti amma ibaadaa nuti yeroo ammaa geggeessinuun adda jechuudha. Ramadaana jechuun ganama of qabuudha, waa hundarraa of qabuudha, ijaa gurraan wama hundaan iyyuu rabbitti of kennanii khayrii hojjechuudha. Khayriin isa keessaa immoo
mindaa sana malee kaanillee kan beeku miti kan ramadaana. Baaburrayyaan jennaan baaba dheebu baasaa jennaan achi nan molarata guyyaa qiyaamaa dheebuu nama baasa jechuudha. Garuu sawaaba isaa garuu kan 10 hanga 700tti sawaabni biraa namaaf qabamuu danda'a. Salaataaf sadaqaadhaan waan biraatiin nama qabamu. Garuu kan soomaa kana rabbiin malee namni beeku guyyaa waa tokko nyaata bishaan dhugaatii jechaan illee wama hundaan iyyuu of eeggatanii soomuudha jechuudha. Waggaatti kan dhufuudha. Akkasumallee guyyaa keessa khayrii guddaa wayitu jira. Guyyaa gara ashara lawaakiri jennaan gara dhumaatti 10 jiini soddommanuu iyyuu ji'a fadiilaa qabdu ji'a guddoo taate keessatti gara ashara lawaakiritti guyyaa tokkittii isaa sanatti iyyuu maleekaan gadi bu'anii إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر خير من ألف شهر جتشون كوني وقا جيا كما تكو يجوري جيني كما تكون كوني مو وقا سديدمي سديفي جيا أفرو وما كزيت السبانية والروا سبو دندو ويا tokkittitti kan argatama jechuudha. Umurii namni keenya illee achi qaqqabuu hin danda'u. Waggaa 70 umurii nama tokkooti oliitu guyyaa tokkotti argatama waan ta'eef khayrii akka nama dhaabbatee soomee quraana qara'eetti guyyaa kanatti namaaf hisaabama. Kanaafiyyuu namni ibaadaadhaan ramadaana keessa jajjabaata. Khayrii gurguddaa nagada bareedaa nagada waa kan duraarraa adda ta'etu godhama jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti waa'ee umuraati. Umuraa nama baay'eetu deeme waggaa 3 nurratti cufamee ture. Yeroo baay'ee numa dhaqama. Suusii namatti ta'a jechuudha yeroo dhaqamee. Keessi isaa umraa kana namni ramadaana keessa godhee jedhee akka nama hajjii ergamaa rabbii wajjin sallallahu alaihi wasallam godheeti jechuudha. Ergamaa rabbii wajjiniin hajjii godhe jechuun immoo fadliin isaa gana hin jedhamu. Hajjiidhuma gochuu jechuun iyyuu akka namni dhaqee hajjii godhee jedhee reef dhalateeti. Wama tokko hin qabne nama qulqulluu ta'etti deebi'a. Irraa dhiqama jechuudha. Yeroo zamzama sana dhugee jedhe irraa dhiqama jechuudha. Sanaan booda amma irraa kaafamee irratti galmaa jechuudha. Kanaafuu sawaaba guddaa namaaf kenna waan ta'eef namni irratti ni hirmaatu. Seera isaa ni qaba. Shirtii isaa ni qaba. Shirtii isaa guutanii uffanni hundinuu ofirraa baafatama. Uffanni egaa ofirraa baafatamee jedhe ni dhiqatamee hiraamii jennaan uffata adaadii wayii jira isatu keewwatama. Hamma inni dhumutti ofirraa hin baafamu. Kan inni jalqabu hiraamiidhaan uffata adii sana uffatanii dhanna dhiqatanii shittoo dibachuudha. Kan inni ittiin raawwatamu immoo mataa addachuudha jechuudha. Mataa addachuu jechuun yeroo namni mataa addatee jedhe yeroo 3 du'aayii ergamaa rabbii irraa argatama jechuudha. Du'aayii yeroo 3 warra yeroo muratu immoo yeroo 1 jechuudha. Kanaaf akkasitti godhama jechuudha. Sawaaba guddaa qaba waan ta'eef khayrii hojii wanti namni dalaguuf ittiin gara rabbiitti dhiyaachuudha waan ta'eef hojii guddaa irraa argachuudhaaf akkasumallee umraanillee ramadaanillee khayrii ji'a kabajamaa ji'a hundarra nuuf caalu jechuudha. Ayyee kana caalan dheeressa maagaaf beeradha. Tole bal'istee ibsite ana akka kanatti ibsite dheeyyuu hin yaanne atis keessa akkasuma yeroo ramadaana keessa illee qophiiwwan garaagaraati akkasuma dursillee dhaamsa kanatti dhaamsillee jira achirraallee akkatti nama jabaa taatillee fakkeenyaaf shamarri akka kiyyaa tokko dhaquu hin dandeessu. Shamarran wanti daangessu akka shirtii hajjiif umraa irratti shamarri akkuma kanaan kaatee raquudhaaf ni daangeffama. Shamarri tokko kan isii bira jiru yookiin firatti bira jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Amma achi keessatti baduutu jira. Wantoota adda addaatu irra gahuu danda'a waan ta'eef. Tokkoffaa yoo kafiila siitii wajjin yookaan kafiila kan itti farramee jedhee of biraa qabu yoo isaanii wajjin kan dhaqxu taatee jette itti gaafatamummaa kan qabu ta'ee jedhee isaa wajjin horatteettee rakkoo hin qabu. Lammaffaa abbaadha. Sadaffaa obboleessa. Arfaffaa irratti yoo immoo kan hin qabaanne abbaa warraasii yookaan abbaa manaasiitii wajjin yoo horattee jette akkasumallee fira kaaka'uu eessummaan yoo kan itti dhiyaatu kan qabaatu taate fira siitti dhiyaatu yoo kan qabaatu taate wajjin dhaquu ni dandeessi. Garuu akkasumaan immoo qophaa kaatee dhaquun irraa hin qeebalamu jedhamee lamaan yeroo baay'ee irratti dubbataa turani. Kanaafuu shamarran akkuma kanaan qophaa yoo kaatee jettee wantoota baay'eetti sii mudachuu danda'a. Wantoota akka shiriyaatti illee dhorgamaadha waan ta'eef qophaa ofiisiitii dhaquun isiidhaaf baay'ee hin eeyyamamu jechuu barbaada. Tole gaaffii koodhaaf illee deebii argadhee jira jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti ni jeena akkasuma gaaffii itti aanutti ni jeena. Barnoota guddaa akka argataa jirtanis abdii guutuun qaba. Atilee guddaa galatoomii akkanatti ibsitee ibsa bal'aa nuuf kennuu keedhaafi.
Gaaffii sadaffaa yookiin gaaffii inni taa'u jechuudha. Shamarran keessaa kan akkamii fuudhuu barbaaddaa'edha. Garuu ati dursa fuuteettamoo hin fuune. Kan kutaa kamii fuudhuuf qophiitti jirtaa'edha. Qophiitti jiraachuu keenya akkasii jira fuudhuuf jedhan. Wayyoo gaaffii ajaa'ibaati. Gaaffii kanallee hin yaadne. Shamarran kutaa kamii shamarran akkamii fuudhuu barbaaddaa kan jettee na gaafatte akkasumallee qophiitti jirta. Gaaffii sadii wal keessatti dhufe. Shamarran ani kutaadhaan hin filadhu. Akkasumallee kutaan hin filadhu. Shamarran kan naaf taatu kan amantaatti jabeessitu akkasumallee kan bultii waan ta'e jedhe beektu. Bultiin waan ta'e jedhe kan beektu taateenaan akkasumallee shamarran caaltu dubartii caaltu yeroo ammaa kana dubartiin biyya Arabaati. Dubartiin biyya Arabaa waa meeqa keessa dabarfattee jirti. Cinqii baay'ee keessa mudannoo qoramtee jirti. Waan baay'eedhaan qoramtee jirti. Baatee jirti. Amma yeroo bultii ijaarrattee jette tokko malee tokko bultii sanaaf nama cimaa yookaan olii gadi hin dhaqnaanne taatee argamti waan ta'eef shamarran biyya Arabaa kutaadhaan filachuu osoo hin taane shamarran biyya Arabaa otoo argadde wajjiniin bultii dhaabbadde baay'ee natti tola. Kutaan immoo filadhu Arsii Baalee hin jedhu. Maaliif amantaa isi jabeeffatte taanaan hireen tokko taanaan murteessaa hin jaalala. Walii beekuudha. Walii beekanii amala walii beekanii walitti dhufan taanaan kutaa kamirraa yoo dhuftee jette bultiidhaaf qophooftu taatee jette ana biratti rakkoo hin fidu waan ta'eef kutaadhaan illee hin filadhu. Akkasumallee kan hin filadhu shamarran amantaa isiitiif jabduu taate akkasumallee maalummaa waan dhalatteef beektu saba sii beektu eessarraa akka dhufte akka kan beektu waan hundaan iyyuu kan bilchina qaattee ta'e jedhe irratti ilaalee dhaabbachuun barbaadan jedha. Asumaan illee karaa saarontuu kanaan illee yoo argamee jedhe yoo argamee jedhe. Dabarfadhu. Yoo argamee jedhe gaa wal qunnamsiifta. Sargi immoo guyyaa gaafa sanaa asirratti bifa gaariidhaan shaashambaa goonaan jedha. Tole namoonni qophiitti jira maashaa jettanii yaaddaa turtan hin yaadda'inaa har'a isaanii ani firiidha. Kanaafiyyuu kutaa kamiinuu filadhu kan amantaa jabeessu yoo ta'e har'a isaan balballi koo banaadha. Banee ol galchee wajjin jiraachuuf ani qophiitti jira jedhee jira jechuudha malee fuudhatti jira jechaa hin jiru. Dhageessanii jirtu asumarraa illee dhaamsa dabarfateera waan ta'eef tokko lama jedhina yeroo hin tursiina dafaatii akkasin harkaa hin baane qabadhaa isin jechuu barbaada. Guddaa galatoomii namoonni akka kanatti yaadan immoo hin jirani maaliif kutaadhaan illee bifa bareedinaa dheerina gabaabinaa qallina wantoota hedduu kan namoonni dhiironnis ta'e ulaagaa lafa kaanii ati garuu ulaagaa tokkicha sanuu isa filatamaa maaliif wanti hundumtuu hin darbaa garuu amantiin hin darbu jechuudha wajjin illee fudhatteetu yookiis immoo amantii sanatti jiraatte illee hin deemtate jechuudha amantii sana kan karaa siibsaa qollee jechuudha waan ta'eef sibira hin hafu fakkeenya bareedina yoo ta'e ji'oota muraasa booddee sirraa dhangala'uu danda'a. Maaliif ani akka kanatti nafu atilee kanatti nafu jechuudha. Dheerina gabaabina yoo ta'e utuma waan tokko ta'eeti namni dheeraan tokko gadi jechuu danda'a. Inni ati xiqqaatatti immoo ol dheerachuu danda'a. Inni kun kanaafiyyuu filannoo kee hedduus jaalladheera namoonni asumarraan dafaachisi gaddaa isin jechuu barbaadan balbala isin jalaa baneera ol seenaa. Akkasuma gaaffii kanaan wal qabatu yeroo baay'ee namoonni gaa'ela keessatti wal gatu dhalallee walirraa godhatanis ta'e akkasuma ijoollee utuu qabaatanii yookiin immoo daandii irra jiranii fuudhatti osoo deemaa jiranii wal dhiisaniitu deemu wal gatanii sun sababa maaliif jettee yaadda akka dhuunfaa keetti jechuudha. Akka dhuunfaa kiyyaatti yeroo baay'ee dhuguma bultiin ni ijaarama. Ijaaramuu isaa yeroo dhageenya jedhan diigamuu isaas sotoo dhageenya. Kana jechuun utuu waliin hubatii walitti dhufuudha tokkoffaa walii beekuu dhabuudha. Walii beekuu yoo hin jiraanne ta'e amala walii utuu hin barin walitti kan dhufamu ta'ee jedhe diigamuu danda'a. Kanumti immoo amala walii beekan ta'ee jedhe wal amanuun yoo hin jiraatin gidduu jaraa keessatti wal amantaan yoo hin jiraatin ta'ee jedhe bultiin diigamuu dandeessi. Bultiin kan jabeeffamutu wal amanuudha. Yoo maaluu balleessee jedhe amantaa sana irraa hojjuu miti. Namoonni tokko sheexaana walumatti ta'u. Dubbii bakka adda addaatii fuudhanii dhaqanii itti himu
dhugaadhuma si amalamuu gidduun jaraa shakkiin ni argama. Shukuukni waan baay'ee balleessa. Shakkii waan baay'ee balleessa bultii diiguu danda'a waan ta'eef shakkii irraa fagaachuun namoonni tokko bultiidhaan walitti adeemamee jiru. Ijoolleen biyya arabaa warqiidhaa jedhee dubbataa dhaqee afaan naqabee duraan. Maaliif bultii diiguu irratti illee yeroo ammaa kana yeroo dur abbootii keenya ijoollee keenya bultii yeroo ijaaramee jedhe diigamuu hin danda'u. Maaliif jaarsatu jira ni dubbatama bifa gaariidhaan walitti kenname utuu jarri waliin beekin walitti kenname waan ta'eef wal qabama jechuudha. Yeroo ammaa kana bakkeetti dhuma wal jaallatamee walitti dhufama dirqiidhaan ariitiidhaan nikaanni hidhama yeroo nikaanni hidhamee dhumee ka'ee ammas immoo diigaa isaa dhaga'u jechuudha baay'ee rifatu jechuudha. Kanaafuu bultii yeroo ammaa kana keessatti walii beekuu dhabuudhaan diigamee dhumaa jira. Walii haa beekamu waliif haa obsamu ilma namaarraa guutummaan guututti dhibbatti waan guutuun argadha jechuu osoo hin taane waan tokko irraa argatte taanaan gammadi jiraadhu. Akkasumallee bultii keessatti walumaa obsuudhaan wal danda'uudhaan yoo hin adeemame ta'ee jedhe diigaatu dhufa. Dhibbatti irraan argadhaa nan gammadaa waa hundan irraa argadha jettee yoo kan itti adeemte ta'e ilmi namaarraa guutummaan guututti waa argachuu hin dandeessu. Hanga inni ta'e wajjin gammaduudha waan ta'eef walii obsuudhaan utuu ijaarame baay'ee gaariidha. Kan bultii diigee fixaa jiru mata dureen isaa irratti mata duree kana irratti wanti bultii diigaa walii amanamuu dhabuudha walii beekuu dhabuudha amala isaa wallaaluudha waan inni yaadu wallaaluudha sanaan booda waliifachuu dhufa wal shakkuutu dhufa bultiin achumaan diigama wama xiqqoodhaan diigamti garuu bultiin ijaaramte taanaan bultii jalqaba ijaarrattan taanaan bultii jalqabaa wanti ga'u hin jiru waan ta'eef wal jabeeffadha dura mootuu ittiin galeen immoo wal ilaalladha namni kun akkamii jedha. Yoo xiqqaate jetti simbooneen waggaa baay'ee wajjin haasa'uu qaba jetti yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa irratti kan dabarsitu simboonee tuubiidha. Asumaan illee mana sii rakkaate jajjabeessa dhugaa waa'ee jaalalaa irratti sammuun keessan jijjiiramuu danda'a mana sii irratti waan ta'eef waa'ee jaalalaa waan ta'e achirraa muuxannoo adda addaa argachuu dandeessa waan ta'eef jijjiiramuu dandeessa waan ta'eef jaalala walumaa kennu utuma wanti fedhe dhufee jedhe yeroo inni gara miidiyaa kanatti hin dhufin waan ani ija kootiin arge keessaa ijoolleen tokko shamarran lama ta'anii mana talabaadha biyya Suudii kana keessaa ba'an. Achuma wal biratti ba'anii sanaan booda isiin tokko abbaa manaa qabdi. Isiin tokko abbaa manaa qabdi. Isiin tokko hin qabdu goddanyaa walumaa wajjin mana talabaatii ba'an waan ta'eef bakka tokkotti galanii mana ijaaraa tokko godhatanii dalagaatti deebi'an. Utuma dalagduu isiin tokko dalagaa irratti dhaabattee gara manaa deebite abbaan manaasii mana jira. Isiin kaan immoo abbaan manaasii mana jira waan ta'eef isiin iddoo dalagaa jirti. Iddoo dalagaa utuu jirtu rakkoon wayii uumame mana keessatti namni wal bira jiru yookiin wantoota adda addaa ta'e. Garuu waan baay'eedhaan maqaa abbaa manaasii sana xureessitee waan akkasiin irratti raawwatee naa walleenyu taa'ame jettee dubbatte miidiyaa irratti sagalee waraabdee gadhiifte jechuudha. Garuu silaa bultiin jara sanaa diigameera. Yeroo intalli kun xiqqoo si beekumsa ni qabdi. Maal jette? Ammaaluu ta'ullee abbaa manaa kiyyaa nana mana waan akkasiis ni godha hin jedhu jettee dhiifte waan tokko isin dubbanne dhiifte gidduu jara lammanii waan tokko wanti seene hin jiru. Kanaafuu namni utuma walumaa wajjin jiraatu guyyaa tokko walitti ka'uun isaanii mala waan ta'eef jecha namaatiin bultii diigamu irraa fagaachuu qabdanii jecha namaa fudhachuu qabdanii utuma ija keessanii argitanii illee irra dabarfachuudhaan walii obsuudhaan. Yeroo isin aare sana aariin eenyu isin qabdee jette aariin kun sheexaanarraa jedhu warri waadu dubbatan. Aariin sheexaanarraa sheexaanni immoo ibiddarraa uumaan isaa akka inni itti uumame ilmi namaa biyyarraa uumamu illee sheexaanni ibiddarraa uumame jedhu. Kanaafuu sheexaanni yeroo isin qabee jedhe yeroo sana kan immoo ibidda dhaamsu maaliin bishaan. Bishaan dhiqachuudhaan of qabbaneessu biraa bakka sanarraa olii gadi deddeemuudha malee oluma kaanii bultii irratti bultii ofii akkasitti karaa jabaadhaan waggaa baay'ee waggaa 20-30 booda dhufa waan ta'eef akkasitti balleessanii guyyaa 2-3tti aariidhuma xiqqoodhaan balleessuun hin barbaachisu. Bultii keessan jabeeffadhaa, walii beekaa, walii obsaa, walii dhoksaa, irra walii darba. Isiin illee yeroo dhuftu hunda firasii waa hunda hiriyaa sii dhiifte. Hiriyaa akkam jaallatu dhiiftee isa biraatti waan ta'eef isa caalchifachuu qabdi. Jecha namaatiin adda ba'uu hin qabdu waan ta'eef walii obsuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Galatooma nan dheeresse. Tole guddaa galatoomii fakkeenyas fudhattee akkasumallee wantoota hedduudha kan itti nuuf ibsite. Ammallee taanaan hubannaa ogummaa kana caaluu rabbisiifa kennuuf sin jechuu barbaada.
Asirraa deebii yookiis immoo ibsa inni kennirra wantoota hedduudha kan isa argatanii. Maaliif namni gara itti fudhate hundi isaa jechuudha. Yoo ati gara hamaatti fudhatte hamaatu siif hiikama. Gara gaariitti yoo gara barnootaatti fudhatte waan barnootaati jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Wanta hedduudha jechuudha. Maaliif bultii keessatti barbaachisaa fi inni jalqabaa inni hangafa waliif amanamuu shakkiin immoo sirumayyuu hin barbaachisu jechuudha. Gaafa kana jedhu shakkiin iddoo qaba. Fakkeenyaaf inni akkasuma godhaa baloo akkasuma godhaa sana sun tasuma hin barbaachisu bultii keessatti jechuudha. Garuu shakkiin jaalala keessatti barbaachisu malee akka shakkii bultoonni hin jiru amanamummaa keessa gataa deema atillee amanamummaa hir'isaa deemta. Namni sun illee amanamummaa hir'isaa deema jechuudha. Yeroo sana booddee bultii illee diigamaa deemte jechuudha. Bultiin immoo tokkittiitu bareeda yookiin immoo akkuma maashar jedhee kan jalqabaatu bareeda jechuudha. Yoo ani tokko kun tokkotti deemee iddoo biraa dhaqee akkasumas immoo iddoo biraa dhaqee yeroo hundumaallee deddeebii barbaada yookiin jijjiiraa akka kafanaatti barbaada malee tokkitti wajjin jiraachuu hin barbaadu yoo kan jalqabaa baasee jechuudha. Sababa kanaaf iyyuu bultiin kan jalqabaati jalqaba immoo akkuma inni isiniif kaase ilaallachuudha. Namni tokko jechuudha dursa intalli kun naaf taatii na wajjin jiraachuu dandeessi haadha ijoollee koo naaf ta'uu dandeessi. Jedhee yoo itti adeeme akkasumas immoo abbaa manaa koo naaf ta'a abbaa ijoollee koo naaf ta'uu danda'ii borii mana koo fuudhee wajjin deemuu nan danda'a itti isheen shamarrallee ilaallachuu dandeessi dursa jechuudha osoo ittiin seeni akkasumaan waan ol lixamee dallaa horii keessaa baa'u miti.